akkasumatti waa'ee magaalaa Adaree Biyyoo waa'ee naannoo Adaree Biyyoodhaati. Yeroo naannoo Adaree Biyyoodhaa magaalaa Adaree Biyyoo kan immoo naannoo Hararii. Gama naannoo Harariitti informationa hedduu qabnaa jechuu harkaa. Gama naannoo Hararii waa'ee naannoo Hararii keessatti Oromoo fi ilmaan Oromootii fi ilmaan Hararii akka ajaa'ibaatti biyya san tartiibaan qabaa jiran jechuudha. Kanaafuu bulchiinsi naannoo Harariidha. Obbo Ordiin Badriidha. Akkasumatti itti aantuu naannoo Harariidha. Roozaa Umar akka nama tokkootti an Jamaal Alii galatoomaan isinin jaa. Galatoomaan isinin jaa. Waan hin galatoomaa isiniif juuf kana namoonni Oromoodhaa namni gari gari hin galtuuf. An waan hin galatoomaa isinin juuf hin qaba. Bulchiinsa yookaan immoo naannoo Harariidha. Irraan deebisa. Obbo Ordiin Badrii akkasumatti itti aantuu naannoo Hararii Vice President jechuu. Vice President of Harari Roozaa Umar galatoomi. Itti aantuu naannoo Harariidha. Galatoomi isin jaatiis. Kana waan isin juuf hin qaba. Rakkoo ummata Oromoo kan Hararii keessa jiru kan ummata Harariitii wajji bulchu ummanni Oromoo achi keessatti jiraachuun qabu yookaan immoo warra jiru dhufe. Namni kun nama garee jaarratanii obbo Ordiin Badrii kannaan bulchaa naannoo Hararii arrabsuu dhufe argattaa jee an nama Adaree bikka bu'u Adareen naannoo san ummata Oromoo keessaa kiliin godhuu qabdii yaadachuu dhufe jechuudha. Kuni Abdulhakiim yookaan immoo maqaan isaa namni kun nama daasporaa keessattii fi biyya keessatti waajaaree ummata Harariidha akka malee cinqaa jiru jechuudha. Kana keessatti warningii yookaan immoo adabadhuu jennaan jechuudha. Adabadhuu jennaan maqaan qoosaa gurbaa kana maqaan qoosaa Ala Shankoori. I think akkaan beekutti information guutuu kan qabutti Daalaas jira. Garee biyya keessattis jaarratee jira. Tanaaf Abdulhakiim warningii sii kennina. Wanni warningii sii kenninuuf naannoo Hararii keessatti ummata ati wajjin haasoytee teessoo irratti haasoytee ummata Oromoo argattaa jettee gaallaa jettee arrabsaa jirtaa jechuudha. Sagalee harkaasii qaba. Ummanni Oromoo sagalee harkaasii qaba. Garagaraa facaasanii jiran. Namuu dirqama fudhatee jira sirratti. Naannoo Hararii bichaa mika bulchu. Oromoonis waliin bulchaa jirti. Lafti san lafa eenyuti? Ati eessaa dhufteeti ummata Oromoo arrabsita. Argattaa jettee ati eessaa dhufteeti Ordiinii fi Roozaa arrabsita. Aadaa ummata Oromoo keessa calaqqeftanii hellee Oromootii fi maarree gootanii argattaa gaallaa achi keessatti gootan jetteeti garee jaarrattee ummata naannoo Hararii bulchu Oromoo shuruuf koyitii naannoo Hararii jettee fincila kaasaa jirta. Feetu kaasi ummata Hararii feetu arrabsi. Garuu Oromoo arrabsaa jirta. Dhaamsaan sii qabaa jechuudha. Dhaamsa sii qabna. Ati Abdulhakiim dhaamsa sii qabna ummata keenya arrabsuun qabdu. Ummanni Oromoo ummata abbaa biyyaati. Ummata heddumminaan Itoophiyaa keessaa sadarkaa tokkoffaati. Afrikaa keessaa akka sabaatti sadarkaa tokkoffaadha. Naamusa keetiin yoo teesse ni teessa yookaan saba namaa arrabsuu irratti sabni Oromoo ejjennoo sirra fudhataan sin jaa. Dhaamsa kana Abdulhakiim yookaan Ala Shankoor kan Daalaas jiru
kan gareensaa cinaan Hararii jirtu Adaree Biyyoo jirtu kan jaarmee jaarratee hoggansa naannoo Hararii arrabsaa jiru. Damee siyaasaa naannoo Harariidha. Barreessaa Geetuu Wayyeessaa namoota Oromoo namoota saba biraa kan naannoo Hararii namoota Oromoo achi keessa hojjetu kana hunda arrabsaa jira jechuudha. Olirraa isinif fidanii Oromoo olirraa isinif fidanii kan akka Geettuu kan akka Abaluu isinif fidanii naannoo Hararii bulchaa jiranii naannoo Hararii ummata Oromoo fakkaatti yaadaduun ummata Oromoo arrabsaa jira jechuudha. Kana sagalee ummata Oromooti irratti sagalee ati dubbattee ummata Oromoo arrabse ana kajee jette. Kan biraa jaartiin tiyya Oromoodha. Jaartiin tiyyaa'u takkaa ani Oromoo fi hin jenne ilmaan lama lakkuu naa dhalte kana milikata erga sheer godhaaf. Sagalee tana waraabuuf hin ta'a. Waraabeetiin dhageeffadhee jira. Information namuu ni qaba. Jaartiin tiyya Oromoodhaa jee. Jaartiin tiyya Oromoo jaartiin tiyyaa'u argattaadha jaartiin tiyyaa'u jee jechuu Oromoo fi hin jettu jee Oromoo fi hin jennaan irraa dhumattee jee hin jettu jee jaartiin tiyya. Wahuma inni jeen sitti himu jira. Wallahi wa billahi dhageeffadheetiin jira. Postiin isinii godhuu ta'a. Wallahi wa billahi maqaa Rabbiittiin isinii kakadha. Tanaaf Abdulhakim jaartiin tee Oromoo eegee Oromootti amante. Feetu jaartiin tee waan feetaa taatu. Feetu argattaa fi naa jettu. Feetu gaallaa fi naan jettu. Waa'ee bultii teessan keessaa nu naqu. Seetucha keessatti dubbate. Gaallaan fuudhee argattaan fuudheewu takkaan Oromoo fi hin jenne. Yaadajuu dubbattee jechuudha. Ganaan poosti godhee isinii dabarsuu ta'a. Tanaaf nuti sabaa fi sablammii wajji waliin lollu. Ati kan nuun arrabsin. Waa'ee dirree dhaatis waa'ee Harariitis nuti sabaa fi sablammiin nagayaan wajji jirra. Nagayaan mootummaa jalatti wajji jirra. Warreen kana alatti waan biraa naanneessu dagalee hawaasaa us jettee afaanii miti waan biraatu si ussisiifnaati. Us jettee maaliif hinusa? Waan kiyya irratti naasawaa jira maaliif hinusa? Dagalee akkas nuti hawaasa sabaa fi sablammii hawaasaa wajji rakkoo hin qabnu. Sabaa fi sablammii wajji rakkoo hin qabnu. Nuti warra mootummaan Itoophiyaa nuti bulchu jira. Oromoo bulchu jira. Miti ji. Dagalee miti ji. Dagalee harawacaa. Akkas. Tanaaf atis saba keetiif farmi. An waa'ee saba kiyyaa Oromoo ofiin dubbachuu jira. Dagalee harawacaa. Ati alaabaa saba keetii asirra godhatteeti waa'ee saba namaatiif gisee namni dubbatu as dhaabbattee as jedhamu nama jala dhuftee akka keetii kana. Tanaaf an yeroo gargarii bikka jabduu alaabaa isaa tana harkeetiin deebisaa kan deemu malee kana ilaalee dhiiseen jira. Komantii ilaalee deebisaa kan nuuf. Tanaaf siin beeka. Qaceellottiin si beeka bikka biraattis gisee ati waa barreessitu waa hunda akkasii. Tanaaf waa'ee Hararii naannoo Harariitis akkana jechuudha. Jabaadhu sabaa fi sablammii ija takkaan laali. Bulchaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badriidha. Jabaadhu atis. Akkasumatti itti aantuu naannoo Harariidha. Roozaa Umar jabaadhu isiniin jennaa jechuudha. Nuti lola sabaa fi sablammii kaasuu lola mootummaa tana ceequudhaaf waan biraa kaasuu kana bira kunnee jirra. Dammaquu qabda. Kan biraa dhufe ajaa'ibaa akkana uummanni Oromoo aadaa uummata Oromoo aadaa uffateeti achi keessa akkas godhanii mana abbaa gadaa fa'aa achi keessa akkana godhanii uummata Oromootu
achi warra olii kanaa dhufee naannoo san bulchaa Harariin fakkaattu ummata Hararii bichaatu achi keessatti afaan Oromoo dubbatamuu qabu. Afaan Hararii bichaa ummanni Hararii bichaatu achi keessa jiraachuu akkamitta naannoonni san hundi naannoo Oromooti. Oromoodha. Akkamitta saba tokko saba Hararii saba abaaboon teenya hojii jiraadhaa jettee jiraachifte. Saba aadaa isaanii eedee fi mirga isaanii eedee fi jiraachisaa turte. Akkasii nu guddisan. Deemnurraa hin jenneen hin finne. Akkasii nu guddisan. Nuti warra akkasiitii miti. Warra hojii jiraan nuti ilmaan Hawaa Aadami san keessaa waan qabnu waliin qabna. Yeroon ammaan tana yeroo nuti mootummaa ceenee mootummaan teenyaamti jennee girgir goonee ummata hawa sabaa fi sablammii wallollee dirreetti hafnu hin jiru. Warreen dirreetti namaan bisuu barbaadan karaan bana akkitti gartee biyya namaa cabsaniitti fudhatan. Abiyyiin nagee godhe caccabsee tola bichaaniimi humna qeerootiin Itoophiyaa bulchu jirra. Naannoo saboo Oromiyaa mi bar kanaami hunda nuti bulchu jira. Oromoo bulchu jira. Tanaan isin hinjaa. Kanaaf ati Abdulhakiim Aala Shankoor ummanni Oromoo akka jirutti ummanni Oromoo harkaa qaba. Annama 85 kan waa'ee information kan harkaa qabu. Namni gabbee dubbatu kan biyyaa fi kan diaspora daalaas jirta sibeeni. Qaccallo sibeeni. Sagalee ta'e waan ati jaartii ta'eetiin jechaa jettu harkaa qabna. Waan ati jaartii miidiyaa irratti dubbatte. WhatsApp gruupii keessatti ummata aboo nuti sabaa sablammii Oromoo wajji nagaa wajji jiraanna. Biyya teenya san nagaa wajji jiraachaa jirra. Aadaa lachuu qabneeti nurraa taa'e jaanis dadhaban.